Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bika jirtanti hundi khaysanuu nagaa fi rahmanni rabbii isin biraa jiraatu jecha haasoo keenya jalqabuu keenya jirti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nagaa fi rahmanni rasuula irratti haa jiraatu jecha arraan tana yaadni nuti dhufneef yaada bareedaa, yaada gabaabaa, yaada ummata warra hin fuudhiniif, yaada ummata warra hin fuudhiniif, warra fuudheef osoo hin ta'in warra hin fuudhiniif achi dabarra. Arraan tana yaadni nuti dhufneef shabaabni keenya dubartiin teenya yaada kana akka gizeen itti fayyadam jennee itti yaadnee dhufne. Gaaf tokko mucaan gurbaan shabaabaa tokko fuudha fadhee gabbee abbaa isaa ijoollee maritee intala ilaalladhu nuti itti siideenaa jaaniin. Gaafana taa'ee yooni intala qabeenya qabdu fuudhee qabeenyi dhumuu oola. Intala bareedina qabdu yoon fuudhee bareedina dhumuu oola. Wanni hin dhumne akhlaaqaa fi tadiina qabdu hin dhumuu jeeti mataa keessa maa kaati barreeffatee jira jechuudha. Gaaf kana dhaqee mana intalaa nama nagee hajaan gandarraa ka'ee dhaqe. Gizee kana gaafata innis waan nama nagee ta'e jecha intala kannaniif. Alhamdulillah jiruu bareedduu amata dheeraa wajji jiraatan hanga ilmaan jaha waliin horanii ilmaan jahaanuu madarsaa seenan. Gizee namni ijoolleen madarsaa seentee hadiyyaa bitamuu fadhaa fi gizee amanni dhumee madarsaatti ilillii geeffamu manaa fi inni san hundaa'u takkaa biteef hin beeku ijoollee isaatiif hundaa'u. Ijoollee isaa hundaa'u hanga yuunivarsiitii madarsaa fixanii kolleejii fixanitti takkaa waatti bitee hin beeku. Gaafana ijoolleen amatuu nuu bitanuu yaanii madarsaa fixan hundinuu. Gaafana ajaa'ibaniituma gaafa aakhira marraqamta macaarashaa marraqamtee obbo Limcoon isaanii xiqqoon wajji gattaa mana keessa wal mariitan maaliif abbaan keenya kun nuuf hin binne hanga arratti yaaniin. Gizee kana abbaa keenyaa gaafanu arra wajjuma teenyaam hundi keenya abbaa keenyaa gaafanu jaan. Gizee kana taa'anii abbaan isaa wajjira ilmaan isa ol seenanii taa'anii yaa baabaa gaafii sii qabnaa jaaniin. Gaafiin teessan maalii jeen umrii teenya keessatti takkaa waanuu bittee hin beektuuti. Sababni waan bitiniif maalii jee gaafannaan namni nuka isaanii irratanii jira jedhan ummaa cuuffachuu jira jedhaniin. Okkee hanga ummaan cuuffattee dhuftu akkanumatti taa'aa jeen. Isaan ijoolleen ajaa'iba ta'anii ummaan gizee dhuftee ol dabarsanii teessanii yaa ummaa jedhaniin abbaan keenya umrii teenya guutuu hadiyyaan hin binne sababni sun maalii jennaan gaafannan san anaa miti abbummaa keessan gaafadhaa jetteen. Ijoolleen yaaddoo itee cinqatti hojjettutti yaa baabaa nuyi himi jennaan yaa ilmaan kiyya jeen. Arra isin ganda keessaa maal fakkaattanii jeen nama nagayaatii jaaniin. Ganda keessaa akkamii yaamamtan jaaniin nama nagayaatii jeen. Hundi keessan arra isa jirtan jennaan hundi keenya qaraatii fitnee cinaan dalagarra jira cinaan mara dalagaa barbaadu jira jeen. Haa jeen yeroon anaa xiqqaa jeen naa fuudhuu deemu jeen intala bareedduu laaleetiin jeen isinii yaadee dhiisee jeen. Ta qabeenya qabdu laaleetiin jeen isinii jecha dhiisee jeen. Ta akhlaaqa qabdu ta diina qabdu laaleetiin fuudhee jeen. Sila arra isin haadha bareedduu fuudhee jeen arra nama nagayaan taatan jeen. Ta qabeenya qabdu yoo fuudhee jeen arra nama nagayaan taatan jeen. Anin jeen hadiyyaan tiyya ummaatee san tana an fadhii tiyya jala deemuu dhiiseetiin fadhii teessanii jecha haadha nagayaa fuudhee hadiyyaan tiyya tanaati. Gaafa hadiyyaa tiyya tana rabbiin sinirraa fudhate yoon jiraadhe hadiyyaa maallaqaa isiniif hin bitaa jeen. Tanaafuu nuti arraan tana qabeenya jala ceenaa bareedina jala ceenaa waan jala ceenu tuni beenaa hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni isin biraa jiraatu. Warreen fuudhiin ammarraa eegalaati bareedinaa fi qabeenyi dalagatee dhufa bareedinni gaa faayidaan qabu. Tanaafuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni isin biraa jiraatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.